nagaa maatii abdii akkaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii ani barsiisaa Gaaddisaa Tasfaayitii. Egaa akkuma beekamu fiiziksii kutaa 12ffaa waliin ilaallaa jirra. Har'a kan waliin ilaallu Unit 3 Fluid Mechanics Part 5 Archimedes Principle kan jedhu waliin ilaallaa jirra. Isa dursaa garuu egaa paartii 4 keessatti waa'ee atmospheric pressure kan jedhu waliin ilaallee turre jechuudha. Atmospheric pressure sun egaa jireenya keenya keessatti dhiibbaa inni qabu ilaallee turre. Akkasumallee dhiibbaa safaruu fakkeenyaaf baaromeetirii, maanoomeetirii waa'ee isaas ilaallee jirra jechuudha. Kanaaf gaara immoo paartii 5 fi Archimedes Principle kan jedhu ilaalaa jechuudha. Isa dursa garuu chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuu hin dagatinaa. Miseensa taatan yoo jiraattan immoo like, share, comment gochuu hin dagatinaa jennaa itti haafamu. Okay, at the end of the session you will be able to qabiyyee kana argachuu murtanii booda wanti isin beekuu qabdan define the buoyant force. Buoyant force jechuun maal jechuu akka ta'e define gochuu danda'uu qabdu. Classify floating and submerging objects comparing to the objects and the fluid density. Kanaaf kaa waa'ee waan tokko innaa bololi'u yookaan innaa liqimfamu kana wantoota fakkeenyaaf rukkeen isaa irratti hundaaftanii objektii yookaan wanta tokkoo fi rukkina density waliin compare gootanii ibsuu danda'uu qabdu jechuun classify gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Fi akkasumallee gaaffilee garaagaraa buoyant force'n wal qabatan solve gochuu danda'uu qabdu jechuudha. Okay, buoyant force. Jalqaba gaa buoyant force jechuun maal jechuudha? Asirraa kana jechuudha. Buoyant force is the upward force that a liquid or gas pushes on an object when the object is placed in it. Buoyant force jechuun wanta addaa osoo hin taane wanti tokko yommuu dhangala'oo keessa yookaan fluidiin tokko keessa jechuudha. Fluidiin jennu egaa dhangala'oo yookaan gaasii ta'uu danda'a. Yommuu isa keessa taa'u humni irratti dalagaa ni jira jechuudha. Amma egaa fakkeenyaaf kontiinerii tokko akkasitti haa fudhannu. Kontiineriin kun immoo dhangala'oo qaba haa jennu as keessaa. Dhangala'oon as keessa yommuu jiraatu wanti tokko objektiin tokko yoo as keessa taa'ee dhiibbaan irratti ni dalagaa jenna. Dhiibbaan dalagaa sunis immoo kallattii hundaanidha jenna. Akkasiis hin dalagaa kallattii hundaanuu ni dalagaa jechuudha. Ni dalagaa. Amma egaa dhiibbaan dalagaa jira jechuudha. Dhiibbaan na dalagaa humnis jira. Humni asiin galee jiru jira. Dalagaa akkasii ni jira jechuudha. Kanaaf humni asiin olee dalagaa kun maal jedhama? Bu'aan foorsii jedhama jechuudha. Bu'aan foorsii jedhama jechuudha. Humni asiin olee dalagaa. Kun egaa gaasii keessa yoo ta'e akkasuma jechuudha. Buoyant force is based on the fact that pressure increases with dips in fluid. Kanaaf egaa buoyant force kun egaa akkuma fakkeenyaaf yommuu diibsiin dhangala'oo tokko keessatti innaa dabalaa deemu dhiibbaan maal ta'a deema? Dabalaa deema jechuudha. Innaa dhiibbaan dabalaa deemu buoyant force maal ta'a deema? Dabalaa deema jechuudha. Pressure irratti hundaa'a jechuudha. Maaliif pressure is equal to force over area dha. Pressure amma egaa force is equal to PA dha. Kanaaf buoyant force fi pressure maal hariiroo kallattii qabu jechuudha. Amma egaa pressure immoo innaa kam dabalaa? Innaa diibsiin dhangala'oo tokko keessa dabalu pressure immoo hariiroo kallattii diibsii wajjin qaba jechuudha. Kanaaf akkuma egaa buoyant force egaa diibsii dhangala'oo sana wajjin hariiroo ni qaba jechuudha karaa biraa. This means that the upward force on the bottom of an object in a fluid is greater than the downward force on the top of the object. Kana jechuun egaa buoyant force kana yommuu compare waliin goonu fakkeenyaaf iddoo kana bottom yommuu jenne top of the object yommuu kana jennu H fakkeenyaaf asirraa kaanee yommuu H safarru fakkeenyaaf H1 kana yommuu jennu asii kaanee hanga bottomii kanatti immoo H2 yommuu jenne kamtu caalaa? H2tu caalaa jechuudha. H2tu caalaa. Amma egaa diibsii fi buoyant force immoo maal jenne? Hariiroo kallattii qabu jenne. Buoyant force immoo maal jenne? Upward force dha jenne. Kanaaf egaa upward force iddoo bottomiitti dalagaa kun iddoo kamitti dalagaa toopikatti dalagaa ni caalaa jechuudha. There is a net upward or buoyant force on any object in fluid. Kanaaf egaa upward force fi downward force ni jira jechuudha. Upward force kana hir'isuu downward force net force ni arganna jechuudha. Net force san maal jenna? Buoyant force jenna jechuudha. There is a net upward or buoyant force on any object in any fluid. Kanaaf egaa akkas jechuudha. Buoyant force is also called thrust force.
buoyancy force karaa biraa upthrust force jedhames ni beekama jechuudha. It is attributed to the Greek mathematician and inventor Archimedes that he stated this principle long before concepts of force were well established. Kanaaf egaa waa'ee principle Archimedes kun egaa nama eenyuun discover ta'e jalqabaa fi mathematician biyya Greekiin discover ta'e jechuudha. Kunis egaa akkamitti eegalee fakkeenya mootii biyya sana yeroo jiru mootii yeroo sana kan ta'e jiru mootiin tokko gonfoon akka isaa hojjetamuuf namoota warqee hojjetanitti kennite ture. Gonfoon hojjetame suni warqee qulqulluurraa hojjetame mana hojjetamne kan jedhu adda baafachuu barbaade mootiin. Garuu atuu gonfoon sun hin cabiin osoo hin baqiin adda baafachuu barbaadeera. Kanaaf egaa Arkimeedis yeroo sanatti mathemaatikshinii beekamaa waan ta'eef adda baasuu hin dandeessaa'u. Gonfoon naa hojjetame sun warqee qulqulluurraa hojjetame makaa qabamee adda baasii. Garuu baquu hin qabu cabuu hin qabu jedheenii magaa Arkimeedis yeroo sanatti yaadiin dhumneefee jiru. Itti yaadee gaaf tokko shaaworii galee jiru. Shaaworii osoo galaa jiru taabii keessatti shaaworii galan egaa yommuu keessa seenu akkuma inni keessa seeneen maal ta'a deeme ol keessi bishaanii dabalaa deeme jechuudha. Ol keessi maaliif dabalee kan jedhu yaaduu eegalee jechuudha. Amma egaa wantoonni kamiyyuu innaa filuudii tokko keessa yookaan dhangala'oo tokko keessa yommuu seenan bakka ni gadi lakkisiisu. Bakki gadi lakkise yookaan qabee dhangala'oo bakka gadi lakkisee sanaa immoo qabee objektii sanaa wajjin wal qixadhaa jedhee kan jedhu yaadee erga qabee erga ta'eegaa hanga kiroonii yookaan gonfoo sanaa beekuu ni danda'a. Amma egaa yeroo sana innaa shaaworii keessa gale jalqaba maal konsiidar godhe vooluumii isaa akka argachuu danda'u yaadee maasii isaa immoo ni argama. Kanaaf egaa densiitiin immoo maas over vooluumiidha. Sababii kanaaf rukkina warqee kanarra argachuu hin danda'a. Rukkina isaa erga deema qulqulluu fi makaa ta'uu isaa adda baasuu hin danda'a kan jedhu innaa shaaworii keessa jiru yaade egaa. Kanaaf ija argateef egaa baay'ee gammade jechuudha. Sababii kanaaf shaaworii keessaa ba'ee yuureekaa jecha gara mootiitti fiigee jedhama. Yuureekaa jechuun afaan Giriikii afaan Ingiliffaatti I found it jechuudha. Argadheera isaa fiigee jechuudha gara mootiitti. Akka namoonni jedhanitti egaa osoo uffannaaleen uffatiin qullaasaa shaaworii keessaa baheetu yuureekaa jecha daandii gara mootiitti fiigee jedhamee seenaan isaa inni dubbatamu jira jechuudha. Egaa gonfoon mootii sunillee maal ta'uu isaa adda bahee makaa akka ta'e namni gonfocha hojjete akka makaatti godhee odeeffamaa jechuudha. Sababii kanaaf egaa Arkimeedistu waa'ee kanaa argate jechuudha. Archimedes in principle states as follows: the buoyant force on an object equals the weight of the fluid it displaces. Kanaaf egaa buoyant forcein kun ulfaatina dhangala'oo displace ta'e sana wajjin wal qixaadha kan jedhurre isteetii kanarraa argamaa jechuudha. Kanaaf egaa the pressure P2 at the bottom of the cylinder is greater than the pressure P1 at the top of by an amount of this quantity. Kanaaf egaa asirratti meeshaan kun as keessa jira. Fakkeenyaaf silindarii kun dhangala'oo ni qaba. Objektii kana immoo keessa keenyu iddoon kun top yommuu jenne bakka kana immoo bottom diipsii inni qabu yookaan gadi fageenya inni qabu yommuu ilaalle asii kaasee hanga asitti achi inni qabuu fi asii kaasee hanga bootomii akkasitti jiru waliin madaallu kamtu caalaa kan hamma bootomiitti jirutu caalaa jechuudha. Yommuu kana immoo diipsiin immoo egaa dhiibbaa wajjin hariiroo kallattii qabaa jenneera. Kanaaf dhiibbaan as jiru kan as jiru ni caalaa jechuudha. Kanaaf dhiibbaa as jiru yoo osoo P2 osoo jennee bakka dhiibbaa as jiru tooppii isaarra jiru immoo P1 yommuu jennu egaa garaagarummaa ni qabaa jechuudha. Garaagarummaa sun immoo fakkeenyaaf P2 minus P1 yommuu jennu yommuu walirraa hir'ifnu maal arganna? Density of fluid times G times H arganna jechuudha. Kana jechuun barbaadeetu jechuudha. Maaliif buoyant forcein egaa jalqaba maal jenneerra? Negative forceidha jenne. Negative force immoo maal jenne? Upward force minus downward forceidha jenne. Amma egaa F2 kun maalidha? Upward forceidha. F1 immoo downward forceidha. F2 fi F1 innaa deemnu negative force arganna. Negative force sun buoyant force ta'a jechuudha. Kanaaf egaa F2 minus F1 is equal to buoyant force arganna jechuudha. Sababii kanaaf egaa
the pressure at the bottom of the cylinder causes an upward force equal to P2A. Kanaaf egaa iddoo kanatti F2 kana jiru maal jechuu dandeenya? Kana bira F2 equal to P2A jechuu dandeenya jechuudha. Dhiibbaa as jiru immoo downward force sana maal jechuu dandeenya? P1A jechuu dandeenya jechuudha. Okay, the resultant of these two forces is the buoyant force with magnitude. Amma egaa force lama qabnaa jenne. Isaan maalidha? Upward force fi downward force dha jechuudha. Isaanis force upward minus force downward maal argana jenne? Buoyant force arganna jechuudha. Buoyant force arganna. Karaa biraa immoo maal jenneerra? Force 2 minus force 1 jenneerra. Force 2 keenya immoo karaa biraa maal jenne? P2A minus P1A jennee jirra jechuudha. Eeriyaan isaa tokkuma waan ta'eef egaa iddoo tokkotti P2 minus P1 times eeriyaa jechuu dandeenya. P2 minus P1 maal jenneerra? Kun P2 minus P1 maal jenneerra? Density of fluid times G times H jennee jirra jechuudha. Density of fluid times G times H jennee jirra jennee times H dha jenna. Kanaaf egaa force keenya maal jennee? Buoyant force dha jennee jirra. Kanaaf egaa buoyant force equal to kana bakka buusuu dandeenya jechuudha. Density of fluid times G H A jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf egaa amma H fi A kana yeroo waliin baay'ifnu maal bakka buusuu dandeenya? Volume bakka buusuu dandeenya jechuudha. Isheen kun volume bakka bu'uu dandeessi. Volume is equal to AH. Volume bakka buute jechuudha. Volume maaliiti garuu? Volume displaced fluid sana bakka buute jechuudha. Kanaaf egaa bakka AH kana maal akka bu'uun force B is equal to density of fluid G density kana volume of displaced fluid bakka buusuu dandeenya jechuudha. Amma egaa asirraa immoo mass of displaced fluid is equal to density of fluid times volume of displaced fluid bakka bu'a jechuudha. Kanaaf kana maal bakka buusuu dandeenya? Mass of displaced bakka buusuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mass of displaced fluid times G jechuu dandeenya jechuudha. Force is equal to kanaaf buoyant force is equal to mg immoo maal bakka bu'a? Weight bakka bu'a jechuudha. Weight of fluid. Okay, mata dureen biraa totally submerged object. Kun immoo egaa objectiin tokko yoo guutummaatti liqimfamee kan jirudha. Okay, when an object is totally submerged in a fluid of the city, the volume of the displaced fluid is equal to the volume of the object. Amma egaa wanti tokko guutummaatti yommuu liqimfamu qabeen dhangala'oo bakka gallakkisee fi qabeen objectii keessa seene sana maalidha? Wal qixa ta'a jechuudha. Yeroo kana egaa upward buoyant force maal ta'a? Formula isaa density of fluid G volume of objectii sana ta'a jechuudha. Volume of objectii ta'a jechuudha. Maaliif egaa dura maal jennee jirra? Formula isa duraa keessatti buoyant force is equal to density of fluid G V of displaced fluid jennee jirra jechuudha. Kun egaa formula walii galaatee jechuudha. Kun formula walii galaatee garuu totally submerged yommuu ta'e objectiin suni qabeen displaced fluid fi qabeen objectii sana maalidha? Wal qixadha jechuudha. Kanaaf egaa bakka kanaa maal buusuu dandeenya? Objectii kana bakka buusee jechuudha. Okay, if the object has mass and density, it has weight is equal to amma egaa objectiin dhangala'oo yookaan fluidii keessa seene suni hanga ni qabaa, rukkina ni qabaa yommuu ta'e ulfaatiin isaa akkamittiin shallaguu dandeenya kan jedhu ilaaluu dandeenya jechuudha. Weight force of gravity jechuu dandeenya. Maaliif ulfaatina wajjin wal qixa waan ta'eef force of gravity is equal to mg jennee jirra jechuudha. Formula beekamaadha jechuudha. Amma egaa yommuu kanaan maasiin keenya immoo derive innaa goonu density is equal to mass over volume dha. Mass is equal to density times volume dha jechuudha. Kanaaf bakka maasii kanaa density
times volume times g yeroo bakka buufnu gaa wantoota nuu kennaman sana kan object sanaa jechuudha. Density kun maaliiti? Density of object. Volume no volume of object jechuudha. Gravity ni qabnaa jechuudha. Kanaaf gaa kana yeroo bakka buufnu density of object volume of object times g kan jedhu kuni akkattiin keewwachuu ni dandeenya jechuudha. Amma gaa net forcein maal ta'a yookaan bu'aansi forcein maal ta'a kan jedhus asirratti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Wanti nuti arginu kun ulfaatina jajjaboos yookaan ulfaatina objektii sanaa yommuu ta'u humna kallattii kamiin dalageessaa? Downward force dalageessaa jechuudha. Akkasumallee upward forcenis immoo ni jira jechuudha. Forsineetiin keenya maal jenne? Bu'aansi forceedha jenne. Kanaaf asirraa kaanee bu'aansi force gaa shallaguu ni dandeenya jechuudha. Bu'aansi force minus weight force. Weight sana gaa yommuu inni maal argannaa? Forsineetii argannaa jechuudha. Forsineetii argachuuf egaa jalqaba maal qabna? Bu'aansi force ni qabna jechuudha. Density of fluid times volume of object times g jennee jirra jechuudha. Ambiraamoo maal arganneerra? Weightii maal qabna? Asii qabna jechuudha. Inni immoo maalidha? Density of object volume of object g ta'a jechuudha kun immoo. Force is equal to bu'aansi force waan ta'eef density of fluid volume of object g minus weight force yookaan weight jechuudha. Density of object volume of object times g jechuudha. Amma gaa asirratti wal fakkaataa kan ta'e qubatti baafnee maaltu jira? Density of fluid minus density of object times volume objectii fi g wal fakkaataadha. Kominii qabna. Volume of object g ta'a jechuudha. Kun egaa maalidha? Forsineetiidha. Forsineetii yommuu ta'u, forsineetiin yeroo poozitiivii ta'us jira, yeroo negatiivii ta'us jira, yeroo zeeroo ta'u jira. Yeroo poozitiivii ta'u maaltu ta'a? Yeroo negatiivii ta'u maaltu ta'a? Yeroo zeeroo ta'u maaltu ta'a kan jedhu asirratti beekuu qabdan jechuudha. Isa ilaalaa jechuudha. Okay. If the density of the object is less than the density of the fluid, the downward gravitational force is less than the buoyant force and the unsupported object accelerates upward ta'a jechuudha. Amma gaa akkana jechuun formula keenya jalqaba barreeffachuu qabna. Force net is equal to density of fluid minus density of object times volume of object times g jechuudha formulaan keenya. Amma gaa asirra dhaabbannee yoo fakkeenyaaf density of object less than density of fluid yommuu ta'e maaltu ta'a kan jedhu fakkeenyaaf egaa as ennaa gaashitan mallattoo negatiivaan positive arganna. Density of fluidiin irra guddaadha. Irra guddaadha waan ta'eef innaa irraa jennu maal arganna? Positive arganna jechuudha. Kanaaf forsineetiin keenya maal ta'a? Forsineet is equal to positive magnitude arganna jechuudha. Positive magnitude arganna jechuun maal jira? The object accelerates upward. Positive j. Fakkeenyaaf wanna density isaa xiqqaa ta'e pilaastika wayiis ta'uu danda'a. Yookaan objektiin wayii density isaa xiqqaa ta'e yommuu bishaan keessa gootan yoo rukkinni bishaanii sun kan objektii sanaa caalee objektii sana akkuma isin gadi bishaan keessa seensiftanii yommuu harka keessaa buufatan maal ta'a? Innis harkuma keessa faana ol dhufaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Forsineetiin keenya poozitiivii ta'e jechuudha. Poozitiivii ta'e jechuun it accelerates upward. Positive j asin olee deemaa jechuudha. Kanaaf gaa density isaa irratti hundaa'a jechuudha. Okay. If the density of the object is greater than the density of the fluid, the upward force is less than the downward gravitational force and the unsupported object sinks. Amma gaa density objectii sana yommuu caalu density of objectiin greater than density of fluid yommuu ta'e jechuudha. Upward force maal ta'a? Less than ta'a jechuudha. Upward force less than downward force ta'a jechuudha. Downward force ta'a jechuudha. Downward force ta'e jechuun downward force tu caala jechuun immoo maal ta'a? Wantichi sink ta'a jechuudha. Akkana jechuun akkuma formula keenyarraa force net is equal to density of fluid minus density of object times
volume of object g akkuma jenne kanaaf kana yeroo calculate goonu negative value arganna. Negative value argate jennaan immoo the accelerates downward isin gadee socho'aa jechuudha. Kana jechuun immoo negative j direction ta'a jechuudha. Kana jechuun wanta rukni isaa guddaa ta'e dhangala'oo rukni isaa xiqqaa ta'e keessa yommuu goonu maal ta'a sink ta'a yookaan ni liqeeffamaa jechuudha. Okay, if the density of the submerged object equals the density of the fluid, the net force on the object is zero and the object remains in equilibrium. Kun egaa amma immoo yommuu density isaanii wal qixa ta'uu maal ta'a kan jedhu. Ammas maal gootu? Foormulaa keessa barreessitu jechuudha. Force net is equal to density of fluid minus density of object times volume of object times g. Amma gaa asirratti immoo maaltu nu kenname? Density of fluid equal density of object yommuu ta'u. Amma gaa kun innaa wal qixa ta'ee kuniif kun wanta wal qixa walirraa dhibnu maal ta'a? Zeero argannaa jechuudha. Kana gaa force netiin keenya maal ta'a? Zeero ta'a jechuudha. Zeero ta'e jechuun force netiin zeero ta'e jechuun upward force hin jiru, downward force hin jiru. Akkana jechuun fakkeenyaaf kontiinerii kana akkasitti kaafannee as keessa immoo dhangala'oon jira yoo jenne objektii kana as keessa keenya densitiin objektii kanaa fi densitiin fluidii kanaa wal qixa yommuu ta'e yommuu submerge yookaan guutummaatti yommuu keessa seenu bakkuma nuti keenya taa'aa jechuudha. Equilibrium keessa tura jechuudha. Akkana jechuun bakka kana objektii kana bishaan keessa seensifnee yookaan dhangala'oo tokko keessa seensifnee yoo gadhiifne bakkuma sana tura jechuudha. Bakka kanaa jijjiirree yoo bakka kana keenyas bakkuma kana tura jechuudha. Bakka kanaa fuunee bakka kana yoo keenyas bakkuma sana tura jechuudha. Maaliif? Density isaanii wal qixa waan ta'eef force netiin zero waan ta'uuf. Okay, it can be anywhere inside the fluid. Kanaaf gaa bakka barbaade taa'uu danda'a jechuudha. Yommuu density isaanii wal qixa ta'u bakka barbaade taa'uu danda'a jechuudha. Therefore, the direction of motion of an object submerged in a fluid is determined only by the density of the object and the fluid. Kanaaf gaa wanni tokko fluid tokko keessatti seensifamee booda kallattiin sochiisaa ol socho'amoo gadi socho'amoo achuma turaa kan jedhu kan murteessu maalidha? Voolumii jajjaboo sanaa miti, giraafitii naannoo sanatti argamu miti. Maalidha? Densitii voolumii objektii sun qabuu fi dhangala'oo sun qabutu murteessaadha jechuudha. Densitii isaan irratti hundoofneetu murteessinaa jechuudha. Okay, kan biraan floating object. Objektii fakkeenyaaf wanta bololi'u tokko inni duraa egaa tootaalii submergedidha. Innaa guutummaatti liqinfamudha. Kun immoo guutummaatti kan hin liqifamne jechuudha. Paartiin muraasi seenee paartiin muraasi immoo qilleensa irratti hafuu jechuudha. Isa ilaallaa jechuudha. Now consider an object of volume and density. Kanaaf density of object less than density of fluid innaa ta'u in static equilibrium floating on the surface of a fluid that is an object that is only partially submerged. Amma gaa kun immoo yeroo density fakkeenyaaf kan floatingiin uumamuudhaan maaltu ta'uu qaba? Densitiin fluidii kan objektii caaluu qaba jechuudha. Yoo garuu densitiin objektii kan fluidii caale floatingiin hin uumamu maal ta'a? Sinkii ta'a jechuudha. Ni liqinfama. Kanaaf floatingii uumamuudhaaf densitiin fluidii caaluu qaba. Amma kan yemmuu kana maal ta'a? An object that is only partially submerged. Partially naa jedhu guutummaatti osoo hin taane walakkaa hammi muraasi kan liqinfame jechuudha. Dhangala'oo sana keessatti kan liqinfame jechuudha. In this case, the upward buoyant force is balanced by the downward gravitational force acting on the object. Conditionii kana keessatti egaa upward buoyant force humna isin olee dalagaa buoyant force ni jira. Maaliin baalaansi ta'a? Downward gravitational force an baalaansi ta'a jechuudha. If volume of displaced fluid jechuudha is the volume of the fluid displayed by the object. This volume is the same as the volume of that part of the object beneath the surface of the fluid. Qabeen dhangala'oo bakka lakkisee sun qabee kamii wajjin wal qixadha? Qabee jajjaboo hanga bishaan keessa seenee wajjin wal qixadha jechuudha. Akkana jechuun fakkeenyaaf fakkiisa isiniif haa kaasu. Fakkeenyaaf objektii kanatu jira. Kun fluidiidha. Objektiin kun immoo hammi muraasa seeneera jechuudha. Kanaa gaditti seenee jira jechuudha.
filootii gannaa jedhu kan akkasiiti jechuudha. Amma yeroo kana sababii paartiin kun bishaan keessa seeneef bishaan displaced ta'uu jira jechuudha. Bishaan displaced ta'uu sun voolumii ni qaba jechuudha. Displaced fluidiin ni jira jechuudha. Voolumiin kun egaa voolumii eenyuun wal qixadha? Voolumii objektii hanga bishaan keessa seenee kana wajjin wal qixadha jechuudha. Objektii sun hamma seene sana jechuudha. Volume of object partial beneath the surface beneath surface of the fluid. Beneath the surface of the fluid kan kanaa gadi ta'e jechuudha. Malee qabee objektii sanaa yoo jettanii fudhattan dogoggora ta'a jechuudha. Dogoggora ta'a jechuudha. Kanaaf egaa innaa kana bu'aansi forcing magnitude akkamii qabaata? Magnitude akkasii qabaata jechuudha. Maal egaa density of fluid G volume of displaced akkuma dura jenne formulaa akkasii qabaata jechuudha. Objektiin sun maal qabaa? Ulfaatina ni qabaa jechuudha. Ulfaatina ni qabaa. Ulfaatinni isaa immoo akkatti shallannaa force G is equal to mg ni qabaa jechuudha. Objektiin sun ulfaatina mataasaa ni qabaa. M immoo maal bakka buusuu dandeenya? Density of object volume of object times G bakka buusuu dandeenya. Bakka M kana bakka buusuu dandeenya jechuudha. Amma egaa maal jennee jira jalqaba irratti filootiin irratti egaa bu'aansi force is equal to downward forceidhaan balance wal godhaa jennee jira jalqaba. Jalqaba maal jenne? In this case the upward buoyant force is balanced by the downward gravitational force jenneetu jirra jechuudha. Sababii kanaaf egaa formulaa kanarraa kaanaa jechuudha. Formulaa kana yommuu fudhannu egaa bu'aansi force immoo maal jennee jirra? Bu'aansi force immoo density of fluid G volume of displaced kan jedhu qabnaa jechuudha. Bu'aansi force is equal to downward force. Bu'aansi force keenya density of fluid G volume of displaced is equal to kana bakka buufannaa jechuudha. Density of object volume of object G is cancelled by G. Kana waliin balleessuu dandeenya jechuudha. Kana egaa akkamitti barreessuu dandeenya? Density of fluid volume of displaced fluid equal to density of object volume of object jennee akkatti barreessuu dandeenya jechuudha. Kana egaa akkamitti barreessuu dandeenya? Karaa biraa density of fluididhaaf qonnaa qoon density of fluididhaaf yommuu qoonu volume of displaced is equal to density of object volume of object density of fluid ta'a jechuudha. Ammas immoo kana immoo times 1 over volume of object yommuu goonu egaa maal ta'a? Volume of displaced over volume of object is equal to density of object over density of fluid ta'a jechuudha. Okay, kanaaf asirraa kaanee innaa filootingii ta'u formulaan keenya maal ta'a? Kana ta'a jechuudha. Kun formulaa keenya ta'a jechuudha innaa filootingii. Okay, this equation shows that the fraction of the volume of floating object that is below the fluid surface is equal to the ratio of density of the object to that of the fluid jechuudha. Kana egaa floating objectiin sun egaa voolumii hunda isaa fudhanna otoo hin taane firaashiniidha jechuudha. Voolumii hunda fayyadamna otoo hin taane firaashinii voolumii objektii sanaa fayyadamna jechuudha. Innis maalidha? Below the fluid surface kan sarfeesii fluidii sana jala jiru fayyadamna jechuudha. Kan inni immoo egaa reeshoo rukkina objektii sanaa fi rukkina fluidii sanaati fayyadamna jechuudha. Okay, example 3.13. Calculate the buoyant force on 10,000 metric tons of solid carbon steel completely submerged in water and compare this with the steel's weight. Okay, B. What is the maximum buoyant force that water could exert on this same steel if it is well shaped into a boat that
could displace 1 times 10 to the power of 5 meter cube of water given yommuu jennu kan yommuu jennu egaa mass of steel is equal to mass of steel 1 times 10 to the power of 7 kilograamitu nuu kenname jechuudha. Kan biraa maal fudhachuu dandeenya? Density of steel fudhachuu illee dandeenya jechuudha. Density of steel ni gabatee isaarra yommuu ilaaltan 7.84 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cubic ta'a jechuudha. Kan biraa wanti nu barbaachisu density of water nu barbaachisa. Density of water meeqadha? 1 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cubic ta'a jechuudha. Kun egaa dheeratu jechuudhaaf wanta nu barbaachisu jechuudha. Dheeratti buoyancy force calculate goonaa jechuudha. Okay, solution. To find the buoyant force, we must find the weight of water displaced. Jalqaba egaa ulfaatina bishaanii displaced ta'e sana barbaaduu qabna jechuudha. We can do this by using density of water and steel given. Kana keessatti arganna density bishaanii fi steel sanarraa argachuu ni dandeenya jechuudha. We note that since the steel is completely submerged, its volume and the water's volume are the same. Amma egaa steeliin sun guutummaatti liqinfameera waan ta'eef qabeen steelii sanaa fi qabeen bishaan displaced ta'e sanaa maalidha? Walqixa ta'a jechuudha. Kanaaf egaa isarraa kaanee calculate gochuu ni dandeenya jechuudha. Density nu kennamerraa maal argachuu qabna jalqaba? Volume steelii argachuu qabna. Volume steelii arganne jechuun maal arganne? Volume of displaced water arganneerra jechuudha. Kanaaf egaa density is equal to mass over volume dha jechuudha. Mass over volume dha. Kanaaf egaa density of steel is equal to mass of steel over volume of steel ta'a jechuudha. Asirraa mass of steel is equal to density of steel times volume of steel. Kanaaf volume of steel maal ta'a? Volume of steel mass of steel over density of steel ta'a jechuudha. Sababii kanaaf egaa asirraa kaanee volume of steel maal ganna? Volume of steel is equal to mass of steel meeqa nu kenna? 1 times 10 to the power of 7 kilograamii qabna. Density of steel 7.84 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cubic dha jechuudha. Kana egaa yommuu waliif qoodnu meeqa arganna? 1.28 times 10 to the power of 3 meter cubic arganna jechuudha. Meter cubic. Kun egaa volume of steel dha jechuudha. Amma egaa steeliin sun completely submerged waan ta'eef volume steel arganne jechuun maal arganne? Volume of water arganne jechuudha. Kanaaf egaa volume of steel is equal to volume of displaced water meeqadha? 1.28 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cubic arganne jechuudha. Amma egaa asirraa maal barbaaduu dandeenya? Volume arganne we can now find the mass of water displaced. Hanga bishaan displaced ta'e sana argachuu ni dandeenya. Maaliif? Rukkina isaa beeknaa qabeessaa arganneerra kanaaf maas isaa arganna jechuudha. Kanaaf egaa mass of water egaa formula kanarraa ni argannu maal? Density of water times volume of water sana ta'a jechuudha. Kana egaa naa waliin baay'ee meeqa ta'a? Density of water 1000 kilogram per meter cube times 1.28 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube ta'a jechuudha. Okay. Kana yeroo waliin baay'ifnu meeqa arganna? 1.28 times 10 to the power of 6 arganna jechuudha. 6 kilograamii arganna jechuudha. Maaliif asitti 10 to the power of 1000 jechuun 10 to the power of 3 jechuudha. Asitti 10 to the power of 3 qabna. Inni walitti dhahna 10 to the power of 6 ta'a jechuudha. By Archimedes principle, the weight of water displaced is weight mg dha. Bakka m sana mass of water dha. Seekana mass of water dha. G'dhaan ittiin baay'inaa jechuudha. Kanaaf egaa asirraa kaanee maas isaa arganneerra. G'n hin jira. Buoyancy force calculate gochuu ni dandeenya jechuudha asirraa. Kanaaf buoyancy force qabnu sunii fi weight of water yookaan humna isiin gadi dalagaa suni wal qixadha jechuudha. Weight of
weetirii sana walqixa ta'aa jechuudha. Kun immoo mass of water times gravity ta'aa jechuudha. Kan egaa bu'aansi foorsii keenya akkamitti argannaa? Mass of water is equal to 1.28 times 10 to the power of 6 kiiloo giraamii arganne jechuudha. G immoo 9.8 yoo fayyadamne jechuudha. Meetir per sekendi iskeerii yoo fayyadamne kana yeroo waliin baay'inu meeqa ta'a? 12.5 times 10 to the power of 6 niwutoonii ta'a jechuudha. Yookaan immoo 12.5 meegaa niwutoonii jechuu dandeenya jechuudha. Yookaan immoo raawundennaa goone kana 1.2 kana gara 3tti 5 naa guddinne 3 times 10 to the power of 6 waan tureef maal iddoon kun 7 taate jechuudha niwutoon. 12.5 meegaa niwutoon or 1.3 times 10 to the power of 7 niwutoonii ta'aa jechuudha. Bu'aansi foorsii keenya kana jechuudha. Kan biraa maal jedhee compare godhee jedha. Ulfaatee bu'aansi foorsii kana weight of steel wajjin inni compare goonu weight of steel immoo maal akkamitti argana? Mass of steel times gravity. Mass of steel meeqa nu kenname? 1 times 10 to the power of 7 kiiloo giraamii qabna. Times gravity immoo 9.8 meetir per sekendi iskeerii yoo fayyadamne kana meeqa ta'a? 9.8 times 10 to the power of 7 niwutoonii ta'a jechuudha. Amma egaa kun ulfaatina istiilii sanaati. Kun immoo bu'aansi foorsiidha. Yommuu waliin madaalchifnu kamtu caala? Kun 10 to the power of 7dha. 9.8 10 to the power of 7. Kun immoo 1.3 10 to the power of 7. Weight of steeliitu caala jechuudha. Weight of steel greater than bu'aansi foorsiidha jechuudha. Amma egaa kun erga ka ta'eeti istiiliin sun erga keessaa liqinfameeti gadi bu'amoo ol ba'amoo achuma tura. Akkuma liqinfametti tura jechuudha. Akkuma liqinfametti tura. Maaliif? Weight of steeliin sun waan caalee jiruuf achuma tura jechuudha. Akkuma liqinfamee jirutti. Osoo bu'aansi foorsiin caalee garuu ol deebi'a jechuudha. Kan biraa immoo maal barbaade jira? Biirratti immoo what is the maximum buoyant force that water could exert on the same steel if it were shaped into a boat that could displace 1 times 10 to the power of 5 meter cube of water. Amma egaa istiiliin sun nuu kennameera. Hanga qabu sun nuu kennameera. Yoo garuu istiilii sana akka bidiruutti yoo sheeppi goone sheeppi isaa jijjiirree bidiruu ittiin galaanarra deeman egaa yoo isatti yoo jijjiirree bishaan hagamee displace godha 1 times 10 to the power of 5 meter cube displace godha jedha. Yoo akkas ta'e maximum buoyant force bishaan sun exert godhu hagamidha kan jedhu barbaannaa jechuudha asirratti immoo. Givenii akkuma duraa ni qabnaa jechuudha. Maal qabnaa? Volume of displaced water. Displaced water nuu kennameera. Meeqa nuu kenne? 1 times 10 to the power of 5 meter cube'itu nuu kenname jechuudha. G immoo 9.8 meter per second square haa fayyadamnu. Kan biraa maal qabna? Density of water haa fudhannu. 1 times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube haa fayyadamnu jechuudha. Okay, maaltu barbaadama? Required maximum buoyant force dha jechuudha. Density akkamitti arganna? Mass of water over volume of wateriitu jira jechuudha. Asuma kaanee mass of water is equal to density times volume of waterii sana qabna jechuudha. Kanaaf egaa mass of water is equal to density of water times 10 to the power of 3 kilogram per meter cube times volume 1 times 10 to the power of 5 meter cube to displace ta'ee jechuudha. Waliin baay'ifnu meeqa arganna? 1 times 10 to the power of 3 plus 5 walitti hidhamte jechuudha. 8 kiloogiraamii arganna jechuudha. Kanaaf egaa the maximum buoyant force is the weight of this much water. Buoyant force sun weightii dhangala'oo sanaa wajjin maalidha? Walqixa ta'aa jechuudha. Weightiin sana immoo akkamitti arganna? Buoyant force is equal to weight of waterii sanaa jechuudha. Weight of waterii jechuun immoo mass of water times G ta'aa jechuudha.
Amma kan mass of water immoo eessa arganna? Kun asii qabna jechuudha. 1 times 10 to the power of 8 kilogram times 9.8 yoo fayyadamne 9.8 meter per second square yoo fayyadamne meeqa arganna? 9.8 times 10 to the power of 8 niitoonii argannaa jechuudha. Kanaaf kana yeroo waliin baay'innu kana ta'a jechuudha. Weight of steel sanaa meeqa arganne jalqaba? Weight of steel immoo weight of steel meeqa arganne? 9.8 times 10 to the power of 7 niitoonii arganne jechuudha. Kun egaa bu'aansi foorsii maaksimamii keenyadha. Maaksimamii jechuudha. Ulfaatiin steel sanaa immoo meeqa? 9.8 times 10 to the power of 7 jechuudha. Kamtu caala? Bu'aansi foorsii sanatu caalaa jechuudha. Bu'aansi foorsii maaksimamiin suni greater than weight of steel sanaa ta'aa jira malee yoo gara bootitti jiraniyyuu maaliif ulfaatiin inni qaba. Hanga inni qabu sun sanuma waan ta'eef ammallee maaltu caalaa? Isumatu caalaa jechuudha. This maximum buoyant force is 10 times the weight of the steel. Harka 10 caalaa jechuudha. Bu'aansi foorsiin kun isa kan harka 10 caalaa jechuudha. 10 to the power of 7 dha kun 10 to the power of 8 dha. Kana jechuun 10 to the power of 1 tu jira jechuudha garaagarummaa. 10 to the power of 1 jechuun 10 jechuudha. Harka 10 caalaa jechuudha. That means the ship can carry a load 9 times its own weight without sinking. Kanaaf egaa shippiin sun yookaan bidiruun suni osoo hin liqqifatiniin harka 9 ulfaatina isaa baachuu danda'a jechuudha. Ba'aa harka 9 ulfaatina isaa baachuu danda'a jechuudha. Osoo hin liqqifatiniin. Maaliif bu'aanti foorsiin guddaa waan ta'eef jechuudha. Okay. Exercise 3.8 exercise kana haalaaluu. A crane weighs 25 Newton when it is measured in air and 22.6 Newton when it is submerged in water. Check whether the crane is made from pure gold or some less valuable metal, assuming the density of gold is this number. Kanaaf egaa asirraa akkuma duraatti kennamaa qabna. Kennamaan keenya maal faati? Given kiroonii yookaan gonfoon suni ulfaatina inni qilleensa keessa irratti qabu meeqadha? 25 niitoonii jechuudha. Weight in air is equal to 25 niitoonii ta'a jechuudha. Gonfoomti sun immoo yommuu bishaan keessa seenu immoo meeqa ta'e? 22.6. Kan immoo weight in water jechuu dandeenya. 22.6 niitoonii fayyadamna jechuudha. Asirraa kennamaan biraa maal qabna? Density of gold. Density of gold nuu kennameera meeqadha? 9300 kilogram per meter cubeedha. Kan biraa density of wateris fudhachuu dandeenya. Density of water 1000 kilogram per meter cubeedha. Kan biraa G illee barreeffachuu dandeenya. G is equal to 9.8 meter per second square jechuudha. Okay. Barbaadamaan keenya maadha? Required. Requiredin keenya egaa warqeen sun yookaan gonfoo hojjetame suni warqee qulqulluurraa hojjetamee fi makaa ta'uu isaa adda baasuufidha jechuudha. Compare gochuudha jechuudha. Compare goonee makaadhaa yookaan qulqulluudhaa jennee adda baasuudha jechuudha. Qulqulluu moo qulqulluu miti jechuudhaaf jalqaba bu'aansi foorsii irraa ka'uu qabna jechuudha. Bu'aansi foorsii akkamitti argama? Bu'aansi force is equal to weight air minus weight in water. Isirraa kaanitti argannaa jechuudha. Kun immoo weight in air ulfaatinni kiroonii sanaa qilleensa keessatti meeqa? 25 niitoonidha. Bishaan keessatti 22.6 niitoonidha. Kana yeroo walirraan meeqa? 2.4 niitoonii argannaa jechuudha. Okay, amma asirraa kaanee qabee bishaan bakka galakkisa sanaa argachuu dandeenya jechuudha. Maaliif bu'aansi foorsiin egaa foormulaa isaa bu'aansi force is equal to weight of the displaced water. Weight of displaced water wajjin walqixa jechuudha. Weight of displaced water jennaan immoo mass of displaced water times G dha jechuudha. Mass of displaced water bakka maasii kana maal fayyadamuu dandeenya? Density of displaced liquid times volume of displaced water times G jechuudha.
asumarraa gaa over density of displaced times g over innaa jennu maal arganna volume of displaced water is equal to buoyancy force over density of displaced water times g ta'a jechuudha. Kanaaf gaa buoyancy force ni arganneerra 2.4 niitoonii arganneerra density of water meeqa arganna 1000 kilogram per meter cubic fayyadamna jenneerra jiin keenya immoo 9.8 meter per second square fayyadamna jenneerra jechuudha. Kanaaf gaa kana yeroo waliif qoonnu 2.4 newton kan na waliin baay'inni meeqa ta'a 9800 meter cubic kan na waliin baay'inni gaa unit isaa akkuma jirti nakin kilogram per meter cube times meter per second square kana gaa yeroo waliif qooddan meeqa arganna 0.00024 meter cubic arganna jechuudha. Kun gaa volume of displaced water ta'a jechuudha. Yookaan immoo kanas gabaabsinee naa barreessinu displaced water is equal to 2.45 times 10⁻⁻4 meter cubic ta'a jechuudha. Amma gaa egaa jalqabatti maal nuun jedhee jira wantichi gaa submerged ta'eera waan ta'eef volume of kiroonii nuu kenname sanaa fi volume of displaced water wal qixa ta'a jechuudha. Displaced water wal qixa ta'a jechuudha. 2.45 times 10⁻⁻4 meter cubic ta'a jechuudha. Amma gaa asirraa kaanee maal argachuu dandeenya immoo maasii kiroonii sanaa argachuu dandeenya jechuudha. Maasii kiroonii sanaa amma gaa akkamitti argannaa weetii inni qilleensa keessatti qabuun ulfaatiin inni qilleensa keessatti qabu meeqadha weight in air is equal to 25 newton jennee jirra miti jennee jirra jechuudha. Inni immoo weight in air immoo gaa weight is equal to mg dha jechuudha. Asirraa kaanee maasisaa argachuu qabna jechuudha. Mass is equal to weight over g weight is equal 25 newton over 9.8 yoo fayyadamne 9.8 meter per second square yoo fayyadamne meeqa arganna 2.55 kiloogiraamii qabna jechuudha. Kun egaa mass of kiroonii ta'a jechuudha. Amma egaa kiroonii sana maasisaa qabnaa maalsaa qabna bira qabeessaa qabnaa density argachuu dandeenyu ni dandeenya jechuudha. Amma egaa asirraa density of the crown is equal to mass of the crown over volume of the crown. Mass isaa meeqa arganne 2.55 kilogram over volume isaa meeqa arganne 2.45 times the power of -4 meter cubic dha jechuudha. Kana egaa yeroo waliif qoonnu meeqa arganna 1.04 times 10 the power of 4 kilogram per meter cubic arganna jechuudha. Amma egaa kiroonii yookaan gonfoon suni rukkinni isaa meeqadha? Tokko tuqaa duwwaa 4 ta'a jechuudha. Kana jechuun immoo yookaan yeroo ittiin baay'innu meeqa ta'a? 1.000 kilogram per meter cubic dha jechuudha. Kana egaa maal wajjin compare goona? Kan warqii isaan wajjin compare goona jechuudha. Kan warqii immoo meeqa nuu kenname? Density of gold meeqa nuu kenname? 9300 kilogram per meter cubic. Gonfoon hojjetame sinoo density of crown immoo meeqadha? 10400 kilogram per meter cube. Kamtu caala? Density of goldiin kana kan kanama kana. Kanaafuu irra xiqqaadha jechuudha. Kanaaf kirooniin kun yookaan kirooniin sun yookaan gonfoon sun warqee qulqulluu irraa hojjetame miti. Maaliif? Isaa gadi ta'e jechuudha. Akkuma gonfoo isaa kan mootii isaa Arkimeedis adda baase sana makaadha jechuudha. Kunis makaadha jechuudha. Qulqulluu warqee qulqulluu miti jechuudha.
Kun egaa gaaffilee biyyoolessaa baroota darbanii jechuudha. Isa waliin ilaallaa. Okay, gaaffiin tokkoffaa. The following table shows the density of different objects at 20 Celsius. Amma teebiliin kun egaa objektii adda addaatu jira. Rukkina isaanii ibsee jira. Tempereechara 20 irratti ibsee jira jechuudha. Gaaffiin kun kan bara 2016 jechuudha. Isarratti hundaa'ee gaaffii nu gaafatu qaba jechuudha. Based on the information given in the table, if we identify substances that sink and float with respect to other substance. Amma egaa sink kan ta'uu fi float kan ta'u murteessinaa jechuudha. A. Bone, iron and seawater will sink in water. Amma egaa substaansii irra jira. Density isaatti nuu kennameera. Fakkeenya boonii, ironii fi seawateriin kun bishaan keessatti ni liqinfamu. Bishaaniin ni liqinfamu jedha. Amma egaa kana akkamitti compare gootu? Jalqaba density of water meeqadha? Density of water asitti nuu kenname 1000 kilogram per meter nuu kennameera. Okay, mee boon yookaan lafeen kun ni liqinfamaa kan jedhudha maal ilaaluu qabna? Amma egaa jalqaba maal jennee jira dura wanti tokko liqinfamuu fi liqinfamuu dhiisuu maaltu murteessanni? Maaltu murteessa? Rukkinni isaa murteessaadha jechuudha. Kanaaf rukkinni boonii kanaa meeqadha? Asitti nuu kennameera. 1800 kilogram per meter kubiidha. Kun ni liqinfamaa? Rukkinni amma wanti tokko liqinfamuudhaaf maal ta'uu qaba? Rukkinni isaa rukkina fluidii sanaa caaluu qaba jechuudha. Liqinfamuudhaaf. Garuu yoo irra xiqqaa ta'e maal ta'a? Hin liqinfamu jechuudha. Kanaaf booniin kun weetarii kana keessatti liqinfamuudhaaf rukkinni isaa caaluu qaba. Amma kan weetarii 1000 kan isaa 1800. Kanaafuu ni caala. Maal taaree ni liqinfamaa. Booniin ni liqinfamaa. Ayireenii noo? Ayireen immoo 1760. Innis 1000 ol maal ta'a? Innis ni liqinfamaa. Seawater. Innis maalidha? 1025. Kunis maalaa ni liqinfama. B. Water, gasoline and ice will sink into seawater. Kun immoo seawater irratti wajjin compare goonaa jechuudha. Weeteriin kun kana keessatti ni liqinfamaa jedha. Weeteriin meeqadha? 1000. Seawateriin 1025. Kamtu caala? Seawateriitu caala. Kanaaf weeteriin ni liqinfamaa ree? Hin liqinfamu jechuudha. Hin liqinfamu. Maaliif filoottaa malee ni liqinfamu. Density kan seawateriitu caalaa waan ta'eef seawateriin hin ta'u. Gaazoliin 680. Seawateriin 1025. Innis maal ta'a? Ni liqinfamu. Filoottaa malee. Gaazoliinis hin ta'u. Icenis 916. Innis density isaa seawaterii gadi waan ta'eef sink ta'uu hin danda'u jechuudha. C. Gasoline, ice and blood floats on the surface of water. Kun immoo irra balali'u. Bishaan irra balali'uudha. Gaazoliiniin surface of water. Water irra balali'aadha. Mee gaazoliiniin meeqadha? 680. Wateriin 1000. Kanaaf kamtu caala? Bishaantu caala. Kanaafuu balali'aa moo liqimsama? Ni balali'aa jechuudha. Kan gaazoliinii sirriidha. Kan aayisii immoo aayisii maal jedha? Aayisii floats on the surface of water. Rukkinni isaa ammas maalidha? Kan waterii gadi waan ta'eef float ta'a. Kunis sirriidha. Biluudiin immoo 1060. 1060. Kamtu caala? Kan dhiigaatu caalaa jira rukkinni isaa. Kanaafuu dhiigni bishaan irra balali'a? Maal ta'a? Ni liqinfama. Maaliif? Rukkinni kan dhiigaa kan bishaanii irra waan caaluuf ni liqinfama malee hin balali'u jechuudha. Kanaaf siin maaliif soba ta'a? Maaliif hin ta'u? Kanatu daangessee jechuudha. Sababii kanaaf siin hin ta'u jechuudha. Diin immoo gold, blood and copper floats in gasoline. Amma kun immoo isaan kun immoo gasoline irra float ta'u. Fakkeenyaaf goldii yoo ilaalle goldiin meeqadha? Lakkoofsa immoo kana qabaachaa rukkinni isaa 1900 kilogram per meter cube. Gasoline immoo meeqa? 680. Kanaaf bloodiin kun goldiin kun gasoline irra ni balali'aadha. Hin ta'a? Miti. Maal ta'a ree? Gasoline keessatti ni liqinfama.
innis immoo 1,060 gaazoliiniin 680 biloodiinis maal ta'a ni liqinfama malee filootiin ta'u jechuudha. Koopperii jennaa laallu 8,920 innis maal ta'a ni caala waan ta'eef siinkii ta'a jechuudha. Kanas ni liqinfama. Kanaaf deebisirri maal ta'a ta'a jechuudha. Question number 2. Gaaffii lammaffaan a wooden block of volume 5 times 10 to the power negative 4 meter cube floats partially submerged in water and a small steel object of mass is placed on top of block. When m is equal to 0.25 kilogram, the system is in equilibrium and the top of the wooden block is at the level of the water. What is the density of wood? Gaaffii barakmanamaaf 15 kun egaa asumarraa ammas maal qabna? Givenii keenya dabaafachuu qabna jechuudha. Volume of wooden block is equal to 5 times to the power of negative 4 meter cube nu kennamee jira jechuudha. Ambiraa mass of steel object massinsaa mass of steel nu kennameera. Steel objectiin meeqa nu kennameenis 0.25 kilograamitu nu kenname jechuudha. Kan biraa maal fudhachuu dandeenya? Density of water is equal to 1000 kilogram per meter cubiitu nu kennameera jechuudha. Kan biraa immoo wantoonni nuti beekuu qabnu the top of the wooden block is at the level of water. Akkana jechuun maal jechuudha? Wooden blockiin suni guutummaatti liqinfamee jira jechuudha. Innaa stiiliin sun irraa taa'e egaa liqinfamee jira jechuudha. Kunillee adda totally submerged ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Totally submerged ta'e jechuun immoo egaa maal nu gargaara? Voluumiin wooden blockii sanaa fi voluumiin displaced water sana wal qixa ta'uu akeekuufillee nu gargaara jechuudha. Kanaaf kana beekuu qabnaa jechuudha. Recording what is the density of wood? Density of wood sanaatu barbaadamaa jechuudha. Density of wood sanaa meeqadha? Yookiin wood sanaa meeqadha kan jedhu barbaaduu qabnaa jechuudha. Kanaaf egaa conditionii floating equilibriumidhaaf fayyadamuu qabnaa jechuudha. For an object floating even when fully submerged weight of system is equal to buoyant force jechuudha. Amma egaa innaa floating keessatti weight of system yookaan weightiin wanna tokko buoyant force wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Akkan jechuun weight of the system is equal to buoyant force wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Weight of the system innaa jedhu weightii waan lama qabna jechuudha. Weight of wood and weight of steeliitu jira jechuudha. Waan lama qabna. Maaliifi amma fakkeenyaaf fakkiisaa yeroo isinii kaasee fakkeenyaaf kontiineri akkasii ta'uu danda'a. As keessa weetarii jira yoo jennu bilookiin sun egaa akkamitti jiraata? Akkattiin jira. Guutummaa isaa liqinfameera. Asirra immoo maaltu jira? Stiiliin taa'aa jirtu ni jirti jechuudha. Amma ni qabdi. Stiiliin tokko asirra ni jirti jechuudha. Stiil qabdi. Kanaaf egaa siisteemni kun egaa ulfaatina stiiliin kanaa jira. Kan bilookii kanaas ni jira jechuudha. Weight of steel, weight of wood blockii ni jira jechuudha. Weight of system na jedhu kanaaf jechuudha. Kanaaf egaa weight of wood plus weight of steel barbaaduu qabna jechuudha. Is equal to buoyant force wajjin wal qixadha jechuudha. Buoyant force wajjin wal qixadha jechuudha. Weight of wood na jennu egaa mass of wood times G plus mass of steel times G is equal to buoyant force jechuudha. Mass of wood plus mass of steel times G jechuun G'dhaan baasuu dandeenya jechuudha. Amma egaa kan biraa immoo buoyant forces immoo foormulaa biraa ni qabna jechuudha. Innaa floating keessatti buoyant force maal qabna? Density of fluid, volume of displaced times G qabna jechuudha. Kun foormulaa buoyant force dhaan jechuudha. Innaa floating. Amma egaa
fluidii maal qabna keessatti density of water qabna jechuudha. Density of water volume of displaced times g qabna jechuudha. Kanaaf egaa formulaa kana akka kanaa buufna jechuudha. Density of water volume of displaced times g jenna jechuudha. Kanaaf egaa asirraa kaaneetu hojjennaa jechuudha. Asirraa g asirraas qabna asis qabna. G cancel gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mass of wood plus mass of steel is equal to density of water volume of displaced water jenna jechuudha. Amma egaa erga akkas jennee booda mass of wood akkamittiin ibsuu dandeenya? Mass of wood is equal to density of the wood times volume of wood ta'a jechuudha. Kanaaf egaa isa kana iddoo kanaa buufachuu dandeenya jechuudha. Density of wood volume of wood plus mass of steel is equal to density of water displaced. Wateridha kuni volume of displaced ta'a jechuudha. Amma egaa asirraa kaanee density of wood solve gochuudhaaf density of wood kana solve gochuudhaaf maal goona? Warreen bira jiran barreessuu qabnaa jechuudha. Akkamitti barreessina? Egaa density of wood volume of wood is equal to density of water volume of displaced kun egaa as darbuu qabdi na dabartu minus mass of steel taate ammas kana qofaatti hambichuun maal goona? Density of wood is equal to hunda isaatiif irraa jechuudha. Density of water volume of displaced minus mass of steel divided by volume of wood ta'a jechuudha. Volume of wood ta'a jechuudha. Okay, amma egaa erga asirra geenye booda maal qabna dura? Total submerged waan ta'eef volume of displaced water fi volume of wood maalidha? Walqixa ta'a jechuudha. Maaliif guutummaatti waan liqimfamee jiruuf. Kanaaf egaa yommuu kana inni akkamitti barreessuu dandeenya? Density of wood volume of displaced over volume of wood minus mass of steel minus volume of wood fayyadamna jechuudha. Kana jechuun isheen kun maalidha? Walqixa waan ta'eef wal balleessuu dandeessa jechuudha isheen kun. Kanaaf density of wood minus amma egaa volume of wood jechuun karaa biraa volume of water jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf mass of steel is equal to volume of wood kana volume of water jechuu dandeenya jechuudha. Volume of water jechuu dandeenya jechuudha. Kun density of wateridha. Density of wateridha. Kanaaf mass of steel over volume jennee jechuu dandeenya jechuudha. Kana egaa bakka buufu density of water meeqadha? 1000 kilogram per meter cubic. Mass of steel meeqa ganna? Meeqa nu kenne? 0.25 kilogram qabna jechuudha. Volume of water displaced ta'ee meeqa nu kenname? 5 times 10 to the power of -4 meetir kuubii arganneerra jechuudha. Kanaaf kan innaa waliif qoonnu 1000 hir'isuu kan ammoo yeroo waliif qoonnu meeqa arganna? 0.05 times 10 to the power of 4 arganna jechuudha. Kana jechuun 1000 hir'isuu kun innaa hir'istaa meeqa ta'a? 500 ta'a jechuudha. 500 ta'a. Kanaaf meeqa ta'e? 500 kilogram per meter cubic ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa maal ta'e? C ta'a jechuudha. 500 kilogram per meter cubic kan ta'u ta'a jechuudha deebiinsaa. Okay, question number 3. According to the law of flotation, an object must displaces a volume of fluid. Kun gaaffii bara 2014
Kun egaa seera filooteeshinii seera bololii jechuudha. Asirratti hundaa'eetudha. Amma egaa objektiin wanti tokko innaa keessa seenu egaa dhangala'oo tokko keessa innaa seenu yookaan filoodii tokko keessa innaa seenu filoodiin sun bakka ni gadhiisa jechuudha. Kanaaf filoodiin bakka gallakkise sun ulfaatinni filoodii bakka gallakkise suni maalidhaa akkamitti ibsama? Equal to the weight of undisplaced fluid. Ulfaatina dhangala'oo bakka ulfaatina dhangala'oo bakka gallakkifne jechuudha. Inni intu jechuudha. B. Equal to its apparent weight. Kunis hin ta'u less than its own weight. Weight isaan kan irra xiqqaate jira hin ta'u. D. Equal to its own weight. Amma egaa a floating body displaces a weight of fluid equal to its own weight. Law of flotation egaa akkasii deebisa. Kanaaf deebiinsa D irra kan jiru ta'a jechuudha. Okay, qabiyyeen keenya irraa walumaa galatti kana fakkaataa. Qabiyyeen itti aanu paartii sekshinii jechuudha. Fluid flow kan jedhu ilaallaa jechuudha. Egaa viidiyoon kun yoo isinitti tole warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Warri miseensa taatan jirtan immoo laayik, sheer, koomentii gochuu hin dagatinaa. Akkasumallee yaada bal'aa fi gaaffilee bal'aa yoo qabaattan karaa telegiraamii fi feesbuukii Abdii Akaadaamii nu qunnamuu dandeessu jechuudha. Kanaaf qabiyyee itti aanuun hanga wal arganitti nagaan turaa. Learn smart, shine bright.